السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورمابي الحمد لله نجا كوت نجا إنك يخنجار الله هنك بجارا بك جرتن مرس نجو دعوتوتن كي فيديو الراكنا كيستي آبي أجايبا آبي يو بالبلي كيسر ركو تك سنجال أقول إسني في ميوكين اسم بيس يوكين التيم بيكو دن ديسنين اسم برسيس إذا دعوتوتن كي يا آبي كوري چودا بالبل مكيسن چيكي التيم قدو في چودا و بالبلي كيسن بكتك سنجال ركته على طول آبي كنا فايدم تاني rakkoo bilbila keessanii san eessa akka tahe beekuu dandeessanii aappii kun alaatuu isiniif hima jechuudha. Rakkuma fedhee waa ta'u jechuudha. Bilbilli tokko bilbilumsi keessan rakkoo tokko sin jalaa godhannaa jechuudha. Aappii kana fayyadamuudhaan rakkoo bilbila keessanii hunda furachuu dandeessanii akkasuma beekuullee dandeessanii aappii ajaa'ibaati. Egaa amma gabanumaan haala itti fayyadama aappiitti isin dabarsa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik godhaadhaa achi booda ool kajettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanarraa bakka irraa itti daawunloodii godhatan yookiin bakka irraa itti gadi buufatan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaa isiniif ka'a. Viidiyoo ilaalaa jirtan kana jechuudha. Qastii kanarratti yoo kilik gootan liinkii asii argatu. Liinkii asii argatu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fide jechuudha. Achi booda suuta asirra gadi ni deemtu. Asirra suuta gad deemtu jechuudha. Suutumaan gad deemtaniituma jechuudha. Deemtaniitum asirratti kunoo as tuqaa daawunloodii godhaa kajoo yookiin daawunlood kajoo kana deeggootan. Hayyee daawwattootaan kiyyaa kunoo aappiin kunoo isa kana jechuudha. Anaan buufadhee san qabaa buusuun irraa eeggamu isin buufattan jechuudha. Yeroo buufatamu bira kilik gootu. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif banuu eegala jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya akkuma asirratti isiniin jechuudha aappii kana fayyadamtanii jechuudha rakkoo bilbila keessanii tokko tokkoon isiniif himaa beekuu dandeessan jechuudha. Bilbilli keessan eessa akka rakkate rakkinni eessa akka jiru waan hunda waa'ee bilbila keessanii aappii kana fayyadamtanii beekuu dandeessan jechuudha. Waan hunda siistamoota hunda jechuudha. Siistamoota hunda asirraa argattu jechuudha waan bilbila keessan keessa jiru siistama bilbila keessan dalasiisaa jiru hunda as keessaa kan argachuu dandeessan. Isinii galee. Siistamoota hunda inni argattu jechuudha. Aappii kana jechuun yaani makaanika jawwaala keessanii kan tahe jechuu ni danda'ama jechuudha. Aappii yaani siistama jawwaala keessanii waa'ee jawwaala keessanii wal qabatu siistama jawwaalli keessan ittiin dalagu siistama rakkoo isin duraa godhatee jiru hunda kan isiniif himudha jechuudha addaan baasee jechuudha isin galee. Asirratti siistamoota hunda argachuu dandeessu waa'ee jawwaala keessanii kan wal qabatu waa'ee battaariyaa bilbila keessanillee yoo rakkinni jiraate akkasuma rakkina neetwoorkii keessanillee hubachuu dandeessan jechuudha hangam akka tahee waan hunda ammallee appilikeeshinii kaameraa keessanillee hubachuu dandeessan jechuudha kaameraan keessan rakkin isaa rakkin tokkollee qabaate waa'ee kaameraa keessanillee tokko tokkoon asirraa hubachuu dandeessan jechuudha. Tafaasila bilbila keessanii hunda asirraa ni argatu jechuudha. Waa hedduun as keessa jira. Alaatul aappii kana fayyadamtanii makaanika jawwaala keessanii ta'uu dandeessan jechuudha. Aappiin kun makaanika jawwaala waan ta'eef waa jawwaala keessanii hunda agartee waa jawwaala keessanii wal qabatu siistamoota hunda jawwaala keessarra jiru as keessatti jira jechuudha. Rakkinni tokko jiraannan asirratti isiniif adda baasee himaa jechuudha aappii kana fayyadamtanii. Rakkina bilbila keessan rakkoo qabaate hunda isinitti himuu danda'a jechuudha. Isin galuu jiraame? Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya irraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa kan irraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.